yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan je'ee ture. Eegas booda immoo horee wajjin haasoytee jira. Amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuudhanii qaama qullaa as baasanii ilmooti yerra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti sii galee miti. Abbaan rakkatee akkas jechuu mala. Kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada. Waa'ee awwaalchaas keessatti miti waa'ee biyyaa waan ajaa'ibas waan akka jila kasuma kana numatu wal awwaala. Yoo namtu isin sintuun awwaala yoo isin duutan illee wal duuba ani kama duuba jiru wal awwaala. Akkas ta'uuf namni asitti dhufuu qofaa miti nan faayidaa walii buusu ta'uu qabna. Faayidaa walii buusuun salaatul janaazaa walirra salaatuu danda'uu qabna. Kana danda'uuf hojii manatti kun. Kana danda'uuf namni akkaataa salaatul janaazaa barachuu qabna. Hundi keenya. Rayyaan tolee sagantaa irra nuu kaaya jechuu qabna. Sagantaa waa'ee salaatul janaazaa baratuu qabna. Maaliif biyya keenyatti yoo namni ta'ee darasaa majlisa itti fidanii sun hin jiru. Asitti namni walitti wal awwaalu walirra salaatunumaa kana waan ta'eef waa'ee salaatul janaazaa akka gaariitti baratuu qabna. Ammaaf gaa sun hojii booda yoo nuu taate har'aaf wanni godhuu qabnu dura takbiratul ihraamin jalqabnaa hin hidhanna salaata hidhanna jechaadha. Eega salaata hidhanne booda faatihaa qaraanaa. Eega faatihaa qaraane booda Allahu akbar jenna. Allahu akbarii tana booda gajjachi waan hin jirreef du'aa'ii nama du'eef kadhatan araarama rabbitti araarama kadhannaaf yaa rabbi nama kanaaf dhiisi badii isaa jenna. Inni gaattii Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asmata kana agadhumatti kana gaa namni hoggaa du'ee dhiira fi dubartiillee janaaza maqaan isaa waan ta'eef dubartiin godhaa fi dhiiran godhaan isin rakkisin namni beekanillee Allahumma ighfir lahu warhamhu tanuma deema tanumatu gartee sabattuudha. Eega tana finne booda Allahu akbar jenna. San booda gara dhumatti du'aa'ii gara garaa qara'uu dandeenya. Achi booda Allahu akbar jennati salaata baafannaa jecha namni sun daddafaadha qabaa salaata irratti deema barakallahu fiikum. Kana booda nam tokkollee gartee carraan qabnu. Maasha Allah ummanni keenya akkana bifa bulitiitiin oolaa jira. Rabbi haa araaramuu fi jannata rabbi haa qaraleessu. Amiin amiin. Isin irratti gaa dubbanni eega salaanni gartee geeffame booda waan amma dura deemurra hujii teenya geessineti waan silaa ibsa godhamuu qabu hundi keenya walii ibsa goone haasawa gara garaa maqaballeessi ummata keenya kaasii maqaballeessi gara garaa waan waliin dubbatu gara biyya Awurooppaa biyya Jarmanis nu gargaaran isaan kanniini akkanatti obboleettii teennaa geggeessaa gochaa fi jira rabbiin fuula itti haa tolu rabbi keessummaa isaa kana akka gaariitti nu haasibatu rabbiin gartee araarramuu fi warra jannatal firdoosii si haa qananiisu rabbiin gartee haadha maatii haalii fi yerootan abbaa kasii beekan hunda kasitti dhiyaatan saahibbootan isii hunda rabbiin gaa sabrii fi jajjabina haanu kennu kuno manni kenna hawaasni Oromoo biyya Jarman obboleettii teennaa bifa kanaan bakka jirurraa akkana walitti dhufee awwaalaa jira jechuudha. Maasha Allah hawaasni kennallee haa galatoomanii dhugaa dubbachuuf kuno adda asii ka argitan kana akka malee sabbaruu dadhabdee bu'aa jirti isheen kun ka argitan biyya Ameerikaa irraa obboleettii teennaa awwaaluudhaaf dhufte jechuudha. Adda isiiti kuno sabbaruu dadhabdee dhugaa dubbachuudhaaf reeftana yeroo lama ol akka malee gaggabdee isheenuu of wallaaltee jechuudha. Egaa ka ajala uumaan godhanii egaa ka hundi kennayyuu karaan kenna sodhuma ilmi namaa gaafuma dhalatu du'a rabbiin gartee araarama isaa haa godhuu fi rabbiin gartee hunda kennaa sabrii fi jajjabina nu haa kennu akka itti jiraatan malee akka itti jiraatan hin beeknu yoom akka duunu eessatti akka duunu hin beeknu jechuudha. Kanaaf insha Allah obboleettii teennaa du'aayii godhaa fi du'aayii kadhaa fi rabbiin gartee akka jannatul firdoosin isii qananiisu
rabbiin gartee rahmata isaa akka godhuuf rabbiin harka mirgaatiin akkasii simatu gartee rabbiin gartee qabaa qabree karaa laafisu. Kanaaf gaadaadan isaa isii yoo akka tasaa gaanamni waliin jiraatanii akka tasaa jireenyi walitti isin fide waliin jiraatanii zanni itti qabdanii illee jiraatan afwiinaa godhaa fi siif araaramanaa kadhadhaa yanaa galatoomaa na ulfaadhaa jettee dhaamsa kan isiniin gahe. Adaadaan tokko haboon taa'aa jettee. Haboo namni mara barate amma loqota mara barate. Dubiratti adaadaa jechuudha. Adaadaan haboo dubiratti. Adaadaan obboleetti haadhaa jechuudha walumaa galatti. Obboleetti gamanaan koni gabasin koni akkas haboo itti walii gala. Kanaaf jammaa keenya kabiraa gaanu warra biyya tana waliin jiraatu mee sagalee nuti warra biyya tana waliin jiraatu har'a namni gadi kun hedduun fuula haarawa qabrii hedduudha hidhee Oromoo waan biraa walitti naasuu waan faayidaa teenya guyyaa akkana walitti har'a fuula haarawa gara gaafa du'a dhuftullee fuula haarawa bira gara akkana ta'uu qabu. Suma amma namni meeqatu ka hojii hin qabne ka yoona rafaa jiru jira irraan kaayan gaafa isallee akkatti rakkanna nama itti rakkatu hennu maaliif hin dubbanne waan isaan nuti yoo ka hojii birrii shanfaa baasee as dhufa san dhiisee amma isan galchu gaafa isaanu galchaa irra dubbatuu qabna nu wal awwaaluu qabna dura dhaamsin isinii qabu Oromoo gaafa akka tasaa namni waa irraa qabu yoo jiraattanillee gaafa coontu nama asitti haarawaa waan akkana ayyaannu nutti himaa isinii kafalla yookaan rabbi jecha dhiisa agan kanaaf yoggaa namni du laal majlifni biraa katti finnu hin jiru shayni biraa katti finnu hin jiru numatti wal awwaalaa qabrii hundarratti wal taanee argamuu qabna kun dhaamsa tokko jiruuteeti awwaalcha kiyya awwaalchateeti waan keenya waan hin dubbanneef hin qabne waan ofii keenya allaal barsi teetiin dubbataa jira gaafa baluun kun dee koottaa gaafa tiyya qofaa miti gaafa zakkiin illee isin maraa koottaa jechattiin jira gaafa nuti koottaa jecha waan nu dhabsiisu hundi keenya irratti argamu gara nyaatteen ni jiraata namni akka akkatti irra heddummaata kunumaa miti waan beekama garuu fuula haarawa qofa akkan garre fuula kallattii takkaa qofa akkan garre namu islaama waajiba nurra jira irratti hirmaannu kan dhaamsi lammadaa bicoo teenya duuti isii akka duutettuu duute awwaalle ka awwaalle immoo toofiqaan awwaal itti mari'atamet faamilii jirtuun mari'atamee akka warra lafatti awwaalle yaa jara keenya warri miidiyaa irraa gabbuu awaansa waan quban qabeen seenina qabriin isin eeggatte fagoo seetee aboo sumunimmaan karaa tanaan argatte funyaan isinaa baatu. Yaa warri miidiyaa amma sooshaal miidiyaa irratti abbaan mucayyooti reeffa galchaadhaa isin wal quunnamtanii jirtanii abbaa fi haadhaa fi kanaa hundaa hojii har'aan tan ifa silaanuu gooti uummataaf illee. Waan ajaa'iba nuti koree qabna laalla waan awwaalcharratti gaafi bareeddu nuti koree qabna wanni kun waan nama tokkoon dalagamu koree teenya keessaa nama itti goone namni lama dubbise abbaa kana waliin haasawan waan waliin dubbatan jarri keenya boodar isin ibsi an kallattii nama wal dubbisee miti an faamilii taaninni wal dubbisee jira haala kanaan itti walii galaan waan hubannerra waan danda'amurra irratti yaannee waan kana goone warri miidiyaaleen kana irratti nu deebisa wanni dalagamu waan lafati jara keenya namni har'a qofan awwaal kanaaf rabbii keessan sodaadhaa guyyaa akkanaa sodaadhaa waan gartaniin dabarsinaa waan gootan kan irraa gaafatamtan kanan isinidhaa warra miidiyaatiin gaddeebi'aa waan khayrii dalaga yoo dadhabdan harka maradhaaf irraa ta'a gaarii dubbatu yoo dalagin dadhabin harkan dhawina waan biratiif haganuma jenna warra sanillee ammoo tanuu dabarsuu qabdan tar'aa tana nagaan awwaalle qabrii islaamarratti irra salaanne bifa nagaatiin awwaalle waan islaamarraa eeggamu hunda argamte awwaalamtee yaadajuu dabarsuu barbaada kuni kana waan achirraa fi oromootii akka biyya tanalletti maqaan nu bate akka oromolletti maqaan nu bate waan akkanaa wanni fidu diin irraa fagaatu maaf waan agararra jiru oromoon dalaytee jirti biyya tanatti nama araarsu namni wal dhabe araaruma qaba wal dhabu addumaan deemuu qaba maaltu lubbuu namaan gahe namni walii ta'u waliin jiraatu wal dhabu addaan deema jiruun jiru akka kontiraataati
kanaaf wanni lubbuu tana nama geessan jiru jilchan achi asillee ni jara keenya maaltu lubbuu ajjeesutti nama oof maaliif warra ibiddaa namiif godha maaf jiruu isaa guutuu namni balleesse diin irraa fagaatu gara diina haa deebinu gara rabbii keenya haa deebinu jireenya hayaata keenya keessatti tarabbi irraa fagaatutu waan akkanaa nu mutu haalli akkanaa kun ummata keenyan hin mal ummata islaamatiin hin mal wanni akkanaa karaa nutti ta'uu hin qabu nama qaltuu fi qabduuf keessaa qabna yoo wahirratti wal dhaban nama araarsuu qabna hayyuun nu keessa jira sheeka qabna qeesii qabna akka oromotti wanni namni wal ajjeesuuf tokkolleen hin jiraatu wal dhabbiin ni argama wal dhabbii karaa nagaatiin haa furannu akki karaa fokkinni kun haalli badaan akkanaa akka nutti hin deebinne intalti islaamaa intalti oromoo gurbaan islaamaa gurbaan oromoo ka biyya tana jirtu fakkaanya akkanaa akkan dalan waan kanaan akkan qoos kanaan wanni wal sodaa waliin wal sodaachisan akka kanan taane haasawa kana keessa haa baanu haasawa biratti haa deebinu gama rabbii keenya haa deebinuun isinin ja'a dhaamsa nama hedduu qaba hundi keessan waa'ee awwaalchis irratti hin awwaalle malee gaa wanni hundi hin geeffamne hirmaannaa gara garaatti tirtan dafa'aa nuu geggeessaa gama iddugalatti gama koree waan kanatti kaayamtetti nuu fida isinin jenna awwaalcha micoo teenya karaa nagaatiin qabrii isillee akkaayi amantiin hayyamutti ni hojjannaa waan tahuu qabu maraa hin goonaa akka biyya tanatti waan kana godhuuf ammoo dandeettii qabna watakka waan biraa sodaa waan kanarraa hin qabnu firmaa wajjin dalannu qabna fuuldurallee akka waan awwaalcharratti akka haarootti wanni wal barsiifne jirtu biyya akka biyya tanatti dhufanii awwaaluun hedduu isinii galaa deema adadaan hedduu isinii galaa deema akkuma akkanaan deemanii nama awwaaluu hin dandeenye akkuma akkanaan deemanii nama galchuu hin dandeenye hubadha kallattii takka qofa qabadha yoo karaa biraarraan baafatuu dandeessa rakkoon hin jiru nu malee dachiin hin badhiinii hin qabnu garuu kallattiin itti deemamu warra biyya tanaa warra bishtaatungi warra hayyama awwaalchaa qabu qofa akka ta'e isinii mala asiin ambaasirraa maal godhuun hin dandamu watakka hin dandamu warra kana malee biyya teenyattuu jara keenya sartu ballaan warri hammaalaa sunuu barra bakki inni jirutti waa buusuu hin danda'ani akkanaami qonqoo isatti warri kun gibira kafalee dalaga hujii isaa tana keessa seennee gar tokkollee numa godhuu hin danda'u kana hubadhaa harka achi namtichillee irree fume jira harka achi nosoon seenne kallattimaan warra kana bira warra firmaa warra awwaalu bira firmaa biraa baafatuu dandeessan waan biraa godhuu dandeessan kun rakkoo miti garuu akka karaan bannen isin qajeelcha angara kiyyaan hagarman dubbadhaa horaanaa bulaa galatooma akka ummata biyya tanalletti gartee asitti dhuftanii reeffa kana nurraa awwaaluuf hundi keessanuu galatooma warri haftanillee ta dhuftuuf itti yaadaa numata wal awwaala guyyaa awwaalcharratti dalagaa dhaabatuu qabdi fuuldura himna torbee takka dura himaa turre du'aa gad jirtu abbaayyoo itti yaada guyyaa san waan kara ta'e dalaga irraa firii fudhatuu danda'a kanaaf haa wal awwaallu irratti nu argamaan isiniin ja'a ulfaadhaa galatooma Kami bakka bu'uumaadha. Namni hundillee bakka kanatti akka itti hirmaachuu danda'u. laal wanni kun waan gabaabdu nuti firma awwal qunnamna akka jam'aa keenyatti akka jam'aa tokkummaa musliima oromoo jarmanitti 2015 irraa warra kana waliin waan kana maamilummaa jalqabne karaa ummata kanattiin awwaalle ammallee namni tokko waan bakka bu'uu hin dandeenyeef maqaa jam'atiin awwaalle kan gaa waan qabatama ta'e waan waliin farramnee jara waliin goon isin garsiisuu hin danda'a kanumaaf gaa kuni waan hedduu rabbi nu haa tursiisu waan keessanii Firmaan kun naannawa kana qofamoo? jarmanii mattamitti yoo ta'e hunda hin deeman asii miti filaanti deema tokko awwaalchifne Ulamaa'ii teenyaaf sheekotiif dhiifna jira. Assalaamu alaikum. Tartaka waan hin dabarsuu barbaadu jiranis. Hawaasni biyya keessaa wal cinqaa jira. Wal rakkisaa jira. Maaliif abbaan yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan je'ee ture. Eegas booda immoo horee wajjii haasoytee jira. Amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuuranii qaama qullaa as baasanii ilmooti yerra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti sii galee miti. Abbaan rakkatee akkasii jechuu mala. Kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada. Waa'ee awwaalchaas keessaatiin waa'ee biyyaa waan ajaa'ibas waan akka itti ilaalu akkasuma nyaatni isin kenne rakkoon qaba laa wanni gootan nu akka jammaa islaama allatti taargeetta bara waan biraa qabu siyaasa biratti miti kalimatu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah maashaallah kana dhumateessan bakka jam'allee akkasumaan nu hirmaadha
jamma mo yo milan deemtani dhufu batan jilbeeffatani illee akka dhuftan dirqama qabdani kanaaf gaawwan hedduu wal kadhannu hin jirtu wanni hedduu walitti dhaammatu qofa hundi keessan waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti nufidu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenya fu tokko hundi keessan waan amantii ta'u jannu illee waliin dhaabadhaa jenna ulfaadhaa na galatooma hedduu ulfaadhaa assalaamu alaykum jala keenya asirratti isin hundinuu galatooma ulfaadhaa isin hundinuu galatooma ulfaadhaa obboleettii teenya nu wajjin hirmaattanii dhuftanii nu wajjin awwaaluudhaaf Oromoon Jarmanii jirtan tokkummaa keessaniin osoo kana san hin jehin dhuftanii nu wajjin hirmaattanii obboleettii teenya nu wajjin gaggeessitaniif hundi keessanuu galatoomaan isiniin jaa. Waan kanarratti ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa irratti abbaan osoo biyya inni jiru isin maaliif diddaniidha abbaa wajji wal quba qabna maatii isaanii guutuudhaan wal quba qabna maatiin kun xiqqashoo rakkoo faca'insaa qaba wal biran jiru takka takkatti dubbisnaa jechuudha haati bakka biraa jirti ilmoon bakka biraa jirti abbaan bakka biraa jira addaan faca'aadha isaan kana ammoo yaada isaanii hundaa'u dubbifnee wal simachiifnee jidduu tanatti micaan akka rakkanneef asitti awwaalcha akka hin dhabneef yaadni burjaajeensi akka nu jidduutti uumamee micaan tun nu jidduutti hin gubanne biyya tanatti dafnee waan kana jala deemnee jechuudha. Kana abbaa dubbiseetiin jira anaat dubbisee abbaan ati awwaalladhuu naan jee imaanaa naa kanne jechuudha. Awwaalladhuu achitti awwaalladhuu sabbarii naan jee anilleen sabbarsiisee abbaa haadhallee akkasumatti bilbilee fi haatilleen achumatti na awwaalii jettee obboleettiidhaan dubbisee obboleettiin achi na awwaalii jettee akkasumatti ilma haboo qabdii kanaa garraa isaas dubbisee achumatti na awwaalii jee obboleessa abbaatu jira obboleessa abbaa baadiyyaa keessa waan jiruuf bilbiliin dhaqqabu ilma isaatiin harkadhee ilmi isaatis achumatti na awwaalii jee akkasumatti ilmaan habootu jira durbi ilmaan durbaa jechuudha innis nama guddaadha isaas niin dubbisee achumatti nu awwaalii dandeeyti nuti Addis Ababaa dhufne fudhachuu dandeenyuun hin qabnu kanaafu nu awwaalaati ammoo waan haboonilleen awwaalchaaf dhuftee Ameerikarraa as dhuftee asirratti argamtee haboon tun ammoo haqaan itti qabaa dhaluu baadhuus niin guddisee waggaa dheeraadhaan itti laffe'ee kan jiru ijaan arkuudhaan qaba ijaan arkeetiin sabbaraa kan jiru isinis dhuftee isiidhaas ni keessummachiifne obboleettii teenya akkanatti arraan tana awwaalcha kana gaggeessine alhamdulillahi rabbil alamin rakkoon takkalleen hin jirtu imaanaa fi sabri rabbi isaaniif isaa kan maatii kana hundaa'u akkasumatti isiidhaafis rabbi rammataa haa godhu ammoo abbaan waan inni achi jee jala feesbuuka jala taa'anii bobooyuun faayidaa hin qabu kabooyaniif ammoo micaadha isiidha tan duute isiidhaaf rahmata kadhachuun yoo danda'ame namni ammoo waan kana keessa quban qabne akkanumas seenee waa haasa'uun kana gaa rabbiitu beekaa ni fudhata haqasa yaa duulaa keenya asirratti mee ammallee ammas gaafii takkaan qaba gaafiin ammalal waan takka taaftee jire beekta obboleessi keenya kun mucayyoo tan akkaataa itti ajjeese dubartii gaa dubartii laalaa miti dubartoota keessaa namni mucaa tana laalee jiru qabrii isaatiif dhababee taana muutu jechuudha obboleessi keenya hidhaa jira akkaataa rabbii waan kana murteesseef rabbi qofaa beeka kanaaf akkaataa mucaan sun itti duutellee isaan arkanii jiranii kanaaf ummata gartee waan kana hordofee biyya hundaa hordofaa jiran beekta kanaafuu haqa rabbii san isaanillee arraan tana ragaasan waan arkan san qaama guutuu laalanii jira kun akkana godhe jechaa jira jechuudha kanaafuu ummataaf akka namni arke dhiifama wajjin akka nu ibsaniin barbaada rabbi wajjin. Obboleeyyan kiyya asirratti yaadni inni dubbate kanaan isinii himuu danda'a intala dubartiitu du'ee intala dubartii ammoo dhiirti ilaaluun hin jirtu shari'aan teenya nuuf hin hayyamtu dubartiitu laalaa waan kana deebisuudhaaf yoo dubartiin deebiste malee kanaaf galatooma ulfaadhaa obboleeyyan kiyya isin hundinuu akkana nu wajjin hirmaattanii wal awwaaluun as keessatti yeroo hunda wanta nutti haa ta'u amala nutti haa ta'u aadaa haa godhannu danta dhabaadhaan wal dhiisuun ammoo ilmaan jalaa qabna ilmaan guddifachaa jirra asitti nuti ammoo dudulloomnee hawaasni keenya kan lafaa wal dhalatu waanurraa barachuudha qaba akkaataa itti wal awwaalan karaa banuudha qabnaaf jechuudha yoo nuti waliigalle ilmaan keenyallee waliigalanii waliigalleeti wal awwaalla wal sabbarsiisna du'aayillee waliigoona assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay.
جالوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هذا جبابة قرتي وبليين كيان حاسواني جراني يا هذا جبابة في ولي جلاتين تام سيسيني ده برسا. يا هذا جبابة في ولي جلاتين تام سيسيني ده برسا. وبليين كيا دوتي تنارا نو هرر جعلت نو هرر جعلت إلمان هرر جعلت. متى يوم موتا أورمو هندو ولين كمنا خنوان تهيف. ربي دران درسي ربي رحمة هاقودوف وبليتي تنياف آلي إسي هند ربي عصب برسيسو اتيان سودان ilmaan Oromoo biyya kana jirtan jechuudha. Hundi keessanuu waldaan Oromoo, afooshaan Oromoo, qindeessitoonni Oromoo biyya kana jirtan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa galatoomaa du'a tana nu wajjin qooddattanii qabeenyaanis ta'ee yaadaanis ta'ee qabeenyaanis akkasumas fagoorraa dhuftanii dhiyoorraayis dhufe jechuudha. Hundi keessanuu ilmaan Oromoo ka kiristaanaas ta'e ka musliimaas ta'e dhiiraas ta'e dubartootaas ta'e xiqqaas ta'es guddaas ta'e hundi keessanuu du'a akka malee nutti dhufte kana bakka maletti nutti dhufte kana jechuudha. Gadda kana nu wajjin qooddattanii waan jirtaniif nu wajjin waan awwaaltaniif hundi keessanuu ulfaadhaan isiniin jaa. Kanumatti aansuudhaan ammoo biyya Jarmanii kana keessatti yookiin akkuma waliigalaatti jechuudha. Afooshaa yookaan waldaa amantii Islaamaa qabna jechuudha. Kun hundinuu akka qoodinsaaf hin taane jechuudha. Afooshaanis akka qoodinsaaf hin taane, waldayniinis akka qoodinsaaf hin taane. Shariyaa qabna, aadaa qabna, heera qabna, seera qabna. Qaamni waliigalaa waliin nama qabu jiraachuu qabu. Yookaan ilma namaan lafatti hafa. Yoo naannootti yoo bifa naannootiin akkan deebine jechuudha. Afooshaan ijaaramte bifa naannootiin akkan deemne. Waldayni ijaaramte bifa naannootiin akkan deemne. Akka waliigalaatti ilmaan Oromoo biyya kana jiranitti jechuudha. Du'a waliin qabna, waa hunda waliin qabna, waliin qooddannee waliin deemuu qabna malee yookaan ani nama naannoo wanti afooshaan isaa as keessa hin jiraanne jiraata jechuudha. Nama kutaa inni irraa dhufe keessa innummaan qofti hin jiraatu jira. Kanaan namni addaa mirgisaallee dhiibama dimoralaayis ta'a. Kana waan ta'eef afooshaanis akka jirutti haa jiraattu, waldayniinis akka jirutti haa jiraatu. Wanti nu hagganu silaa'u amantii teenyaan hoogganamna irra jaalattee jechuun namuu amantii qaba. Kana waan ta'eef hundi keenyaahu yeroo du'aa waliin qabna, yeroo gaddaatis waliin qabna, yeroo gammachuutis waliin qabna. Wal qoqqooduu dhiifnee jechuudha. Tokko taanee waliin yoo deemne, du'aa keenya yoo waliin awwaallanne, jiraa keenya yoo rakkoo dhufte yoo bira dhaabbanne, nu hundinuu qajeellotti jechuun gurri keenyaas yookiin maqaan keenyaas yookiin uummata Oromootis rakkataa keenyaas hunda gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkuma waliigalaatti adeemsi awwaalchaatis ka biyya biyyaatis garaagara ta'uu danda'a. Ka alaa ka as keessaa beekuu hin danda'u jechuudha. Ka as keessaa warruma as keessaa beeka. Warruma qindeessitoota as keessaa beeka. Sheekotuma as keessaa beeka jechuudha. Isaanumaatu gaggeessa. Haala jiru waliin haasawanii waliin mari'atanii godhuudha malee yaadaan wal burjaajeessuun hin barbaachisu. Obboleettii teenya wajjin awwaaltanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Wanti hin jiru kana ol. Boruus arra beeyna malee boruu hin beeynu kana waan ta'eef ilmaan Oromoo biyya Jarman jirtan hundi keessanuu ulfaadha. Nu harargee nu goositanii ulfaadha. Galatoomii shukran. Abdulhakiim Azira Meeqa keessummoota yaada dabarfachuu qaba. Community Oromoo biyya Jarmaniitti dirqama nurra jiru yeroo wanni akkasii dhalatu tokkoffaa nama nurraa du'e sana akka amantii akka aadaa keenyaatti gaggeeffachuudhaaf kana dirqamni keenya ni tokkoffaa ni lammaffaa namni san jidduutti miidhame yoo jiraate fakkeenyaaf akka ilma taajuu kana hordofnee waan gargaarsa barbaachisaa ta'e gochuudha akkuma agarte egaa hundinuu harka wal qabatee har'a haala baay'ee hunda keenyaafuu waan gaarii maqaa gaarii kennisiisuu danda'uun obboleettii keenya gaggeeffanneerra sanii fi hangama hedduu gammadeera hadda. Galatoomii abduu kiyya shukran.